Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Kamisa Agayya bultii 19 bara 2021 guyyaa har'aatiin miseensa waraana bilisummaa Oromoo Wooboo fi Dubbiimaa Cibraa Soddonbooroo Kataan Jaalboorrataa Abbaa Biyyaa dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa addatti ammoo sochii waraana bilisummaa Oromoo Wooboodhaa giddu galeessa godhatuun marii bal'aa isa waliin tolfannetu sagantaa kana keessatti saniif dhiyaata. Akkuma yaadatamu waraanni bilisummaa Oromoo Wooboon bobbaa addaa Agayya bultii 8 bara 2021 irraa qabee labsuudhaan lixa giddu galeessa kibba akkasumas kaaba Oromiyaa konyaa Walloo baa Oromiyaa akka waliigalaa guutuu Oromiyaa keessattuu tarkaanfii fi duula jabaa geggeessaa jira. Injifannoo boonsaas galmeessaa jira. Isa kanas akka guutuu Oromiyaatti qoratuudhaaf rakkoon neetwoorkii bilbilaadhaa akka guutuu biyyaattu waan jiruu fi bakka cufa bilbilee odeeffatuuf yeroo dheeraaf tattaafataa turullee ittiin milkoofne haa ta'uti har'aaf gara kibba Oromiyaa godina Gujii ba'aatti bilbiluun Dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo Wooboo Cibraa Soddonbooroo Kataan keessummaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa tolfanne qabannee dhiyaanneerra. Turtiin keessa nagamaa kuffii keenyaatti nu faana haa ta'u. Muuziqaa ce'umsaa kana booda sidudumaan marii Dubbiimaa Cibraa Soddonbooroo Jaalboorrataa Abbaa Biyyaa waliin tolfannetu isiniif dhiyaataa ni faana tura. Dhiyeenya kana waraanni bilisummaa Oromoo Wooboo sochii isaa kan duraa irra daran guddisuudhaan erga Agayya bultii 8 duula takkaa'uu bobbaa maqaa gootota Oromoo kanneen akka Jaalamoo Qilxuu, Jaalnagasaa Wagii, Jaalnadhii fi Hasan Ammeetiin labsatee hojiitti seenee erga hojii seenee torbee 2 lakkoofsisee jira. Guyyootuma muraasaa sochiin kun eegalee kaasee ammoo lixattis giddugaleessattis kibba Oromiyaattis iddoo garaagaraatti injifannoolee boonsaadha kan waraanni bilisummaa Oromoo Wooboon galmeessaa jiru. Magaalota baadiyyaadhaa aga honaattillee sadarkaa qabatutti deemaa bifa jirtantu mul'ata. Haa ta'u malee piipiin sanaan raafamuudhaan intarneetas balleessitee jirti akkasumas neetwoorkii bilbilaa ammeessitee jirti. Mee akka kibba Oromiyaatti Wooboon eessaa ka'ee eessa jira maaliif jirtan mee marii keenya kanarra aanfannaa. Waraanni bilisummaa Oromoo goloolee Oromiyaa keessa jiru kamiyyuu iddoo hunda jiru kamiyyuu akkuma atoo tutteettiin jettee dhaadannoolee garaagaraatiin kan dura caalaa dhaadannoolee garaagaraa maqaa goototaatiin qabatee bifa aaraan waraana isaa jabeessee humna diina isaa irratti labsee deemaa jira. Kun inni iddoo goloolee Oromiyaa keessatti injifannooleen boonsaan galmaa'anii jiru. Akka konya keenyaatti akka gama keenya kagibbaa kanalleetti haalli dhokee jirru bareedaa injifannoolee boonsaattuu galmaa'ee humniti diinaa hedduun kan jiranii cabxee jirti. Tarkaanfileen hedduun kaambilee diinaa hedduu irratti fudhatamtee diinni kaambilee duraan keessu iddoo duraan qabatee jiru hedduu gadhiisuu danda'eera. Baqatee sodaan guddoon keessatti uumamtee raafamee iddoo aanaalee fi gandoottan hedduu jiran kan duraanii kuttuma godhatee uummata keenya iraarsaa ture. Baqatee gadhiisuudhaan gara iddoo tokkotti yookaan tuqaa guddichi tokkotti itti deebi'ee bifa kanaan jira. Iddoo tuqaa guddicha jiran sanitti iyyuu sodaa fi halkaniif guyyaa oolmaa bultii dadhabanii raafama guddaa keessa jiru waan haamilee qabaatii iyyuu miti. Waraan keenyaa inumayyuu dur dhaabatanitti ittisuu iyyuu dhiisiiti. Hedduun isaanii walgatanii meeshaa harcaasanii ganuu fi kallattii garaagaraatti jiru. Kanaafuu injifannooleen hedduun gara konya keenyatti galmaa'anii jiru. Iddooleen hedduun dhuunfatamanii jiru. Iddoo isaan irra buqqaan ittiin jiran kaambilee isaan gadhiisan ittiin jiran waraanni bilisummaa Oromoo to'atee dhuunfatee qubatee jira. Halkan keessa jirra haala bareedaa fi haala abdachiisa kanaan keessa jirra gama keenya. Hayyee horii gulii Dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo Wooboo Cibraa Soddonbooroodhaa Jaalboorrataa Abbaa Biyyaa akka konyaa Gujii lixaatti yeroo garaagaraatti hawaasuma Oromoo naannoo sanirraa odeeffanneerra. Waraanni bilisummaa Oromoo Wooboon konyaa Gujii lixaa keessa sossoo'u gandeen wanoota konyaa Gujii lixaa cufayyuu dhuunfatee kan ammatti marfamee jiru sunuu guyyoottan afran darban keessaa Wooboon karaa afuriin marsee lola irratti banee ka jiru magaal bulee oraa callaadha. Sababa neetwoorkiin hin jirreef
ammatti Woboon magaal bulee oraa dhuunfatee fi dhuunfanne adda baafannee hin jirru. Akka godina Gujii ba'aattis ammoo Cibraan Soddoma Booroo fi Cibraaleen naannoo san jiran kan 3-4 ta'anii wal ta'uudhaan bakka garaagaraatti tarkaanfii fudhataniitu magaalonni Nagallee Booranaa jalayyuu akka jirtanidha. Mee kaambileen waraanaa dhiyeenya kana Cibraa Soddoma Booroo fi Cibraalee kabiroodhaan dhuunfatamanii isaan keessa dhaabbattanii hawaasallee walitti qabdanii mariisisaaf barsiisaa jirtan kuni magaalota takkaa'u kaambileef onoota akkamiiti mee tokko lama sadii maqaa irraa nu dhahi dhaggeeffattoota keenyaaf akka ifaa ta'uuf. Kun ni bareedaa akka Woboo zoonii kibbaa gara Koonyaa Gujii ba'aatti Cibraan Soddoma Boorooti, Cibraa Odaa Doolaa akkasumas Cibraan Laggibee Ulfaan hundayyuu waliin ta'uun tarkaanfii boonsadin irratti fudhatanittiin iddoolee hedduu qabachuu danda'anii jiranii yookaan qabachuu dandeenye jirra. Kan keessatti fakkeenyaaf akka Cibraa Soddoma Boorootti kaambiin akka Malka Gubaa erga to'annaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan to'annoo Cibraa Soddoma Booroo jalqabetti hin jire gara baatiyyuu lakkoofsisuuf deema. Kan dhiyeenya kana ammoo iddoo yeroo hedduu fi kuufamee diinaa hedduun irratti wal ta'ee diinni yeroo dheeraaf qabatee uummata keenya iraarsaa ture kan lollis yeroo baay'ee itti deddeebi'aa ture kan achirratti lolli yeroo hedduu gaggeeffame irratti wal morkii fi dhaadannooleen garaagaraa gaggeeffame waraana PP fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti lolli cimaan deemaa ture. Kaambiin magaal bulbul kaambiin guddichi kaambii magaal bulbul to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jalqabe jira. Akkasumas aana Gumii Eldalloo gandi boobaas kaambiin argamu to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jalqabe jira. Akka Dhungoo, Fuloo, Simmintoo, Dhaqaqallaa kanneen jedhaman kaambileen hedduun to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jalqabe jiru. Akkasumas gara Cibra Odaa Doolaatiinis kaambileen akka Jiddoolaa, Saraansar, Armaan, Goorodoolaa, Waadara jalatti kan argaman kaambileen hedduun to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jalqabe jiru. Kanaafiyyuu diinni kaambileen kun hundayyuu kaambilee jajjaboo warri humna isaanii achitti kuufatee achitti tursee uummata keenyaan iraarsaa ture. Kan warri dhaadachaa ture akka waan humni jaba qabanitti humna waan qaban iddoolee kan kanatti raabsanii uummata keenyaa miidhaa garaagaraa irraan gahaa turan akkasumas sochii waraana keenyaa uguruuf yookaan waraana keenya cabsuuf sochiilee garaagaraa godhaa turan. Guutuun humni diinaa kun hundayyuu laafattee cabtee iddoo kan guutuu gadhiisanii jiru. Iddoon akkana kun ni jiran kan hafanis hedduutu jira. Hayyee bareedaa qabxii jalqabaa keessatti humni diinaadhaa kaambilee jiran hedduu isaa lakkisuudhaan dheetee ammoo bakka tokkotti walitti qabamee jira jette. Kaambii isaan amma yeroof itti walitti qabamanii jiran kun kan magaalaa Nagellee Booranaa keessatti argamu Arbaarattenyaa Kifilxoor jedhan sana. Yoo san ta'e sanirraas ammoo Woboon kiiloomeetira 3-7 waan hin caalle irratti akka argamuuf dhiyeenyuma kana naannoo sanatti illee tarkaanfii fudhatuu keessantu dhaga'ama. Mee eessa bakki diinni itti walitti qabamee jiru kun? Kunini diinni iddoolee garaagaraa kaambilee garaagaraa keessaa bakka ittiin jiru kunini kaambii guddicha godina jala jiru magaalaa Nagellee Booranaa magaalaa gudditti godinaati. Magaalaa gudditti godinaa kan keessatti kaambiin guddichi achi jira. Humni diinaa kunini bakka kaambii magaalaa Nagellee kanatti walitti qabamanitti jiru bakka qajeelcha godina Gujii jedhamuu fi bakka Arbaarattenyaa Kifilxoor bakka jedhametti asumatti walitti qabanii humni diinaa kun asteeti. Waraanni bilisummaa Oromoo yookaan waraanni keenyas magaalaa kanayyuu seenee kallattii gam tokkoon keessa oolee bulee akka barbaadetti magaalaa keessa oliif gad deemee hawaasa isaa haasofsiise magaalattii keessa socho'aa jira. Sochii waraana keenyas magaalattii keessayyuu to'achuu hin dandeenye. Akkuma barbaade waraanni magaalaa keessa deemee uummata yoo haasofsiiseyyuu akkuma barbaade waraanni magaalattii keessa deemee yoo waan barbaade sochii barbaade gaggeessayyuu warri sodaa irra kan ka'e kaambii keessaa kan gadi hin baanedha. Kanaafuu iddoon warri amma itti deebi'ee jiru kaambii guddichaa godina Gujii Bahaa magaalaa Nagellee keessatti argamudha. Kaanis godinuma kan jala kaambii guddichi tokkotu jira magaalaa Adoolawaayyuu kan jedhan jala asitti deebi'anii jiru. Kanaafiyyuu kuufamni diinaa kun iddoolee gurguddoo kan lamaanitti deebi'anii ofittisuuf yaalaa jiru. Ajedhaniyyuu malee ofittisnaa jedhaniyyuu malee keessi warraa sodaa warraa waan baay'eetu mul'ata. Adoo akkuma barbaade waraanni bilisummaa Oromoo dhufetti dhukaaseyyuu deebii kan hin kenninee fi sodaafiyyuu kan gadi hin baanedha. Yeroo Woboon bakkoota dhuunfateetti bifa hawwataa fi gammachiisaa ta'een hawaasa isaan simannaan taasifamaa fi jiru kanatti immoo bifa faallaa ta'eetiin ammoo qaamonni hidhatan kan biroon
Wooboo fakkaatuudhaan bakkoota garaagaraatti gochaalee ammeenyaa adda addaa hawaasa Oromoo irratti yeroo isaan geggeessan yeroo isaan saamicha raawwatan ammoo yeroo isaan maqaa wooboodhaa dhaatanidha kan argaa jirru. Keessumaa gochaan akkanaa kun lixa Oromiyaa fi giddugaleessa Oromiyaa bakka tokko tokkotti mul'atee jira. Mee gochaan badii qaamota wooboo of fakkeessanii deemaniin lixaaf giddugaleessatti mul'ate kuni gara kibba Oromiyaatti waan mul'ate jira. Kan gochaa akkanaa hawaasa Oromoo irratti raawwatu eenyu akka ta'e eeruun waan waraan bilisummaa Oromoo ga'ee jira yookaan qaamonni akkasii ka to'ataman jiru eenyu isaan kun? Tole kun bareedaadha. Humniti mul'attu humniti bifa adda ta'een mul'ate adda baafame kan waraan bilisummaa Oromoo fakkaatee konyaa keenyatti mul'atettiin agammaatti argamee jiraachuu yoo baate golol Oromiyaa iddoo garaagaraatti gochaaleen akkanaa kun akka raawwataman akka mul'atan dhageenye jirra gurra qabna waan jiraati. Gam keenyatti bifa waraanaatiin sochii godhuu yoo baatan bifa garaagaraatiin bifa uummataatiin socho'anii ani dabballee waraan bilisummaa Oromoo ture an dabballee abaawooti an akkana waraan bilisummaa Oromootti galuu barbaada jedhanii bifa uummataatiin qaruuxilee garaagaraa gara waraanaatti erganii humna waraanaa fi haal sochii waraanaa akkasumas haal hawaasni kun keessa jiru qorachuudhaa fi sochii jarri taasisaa jiru humniti akkana kunini kan bifa uummataatiin sochoote an dabballee waraan bilisummaa Oromooti kanaaf garnatti argametti jira jette hawaas keenfaa burjaajeessitu hawaas keenfaa dongorsiiftu kan akkasumas lakkee sochoote waraanas dongoraalee garaagaraa irratti yaalaa turte dhuunfannee jirra to'annaa keenya kan jalgaggalan jiru haala akkana kun ni jira kan warri kallattii garaagaraatiin yaali taasisaa ture jechaadha bifa uummataatiin. Ayyee bareedaadha ammas qabxii sattaanitti osoo hin dabarree waanuma konyaa Gujii Ba'aa lixaa keessa jiru tokkorraa dubbannee tucceena innis maali kaabinoonni godina Gujii Ba'aa fi lixaadhaa akka malee raafamuudhaan kan godina Gujii lixaadhaa Bulooraatti walitti qabamuu fi kan godina Gujii Ba'aadhaa ammoo Nageellee Booranaatti walitti qabamuudha akka dhageenyu. Warri sunis ammoo guyyaa kaleessaadhaa akkuma waliigalaatti kaabinoonni gurguddoon jirtu kun gara Adaamaatti olgeedhaaf akka yaamamani olgee sanis immoo akka hin dhannee fi wooboon daandii cufee waan jiruu fi kallattii biraadhaan daandii gara ollaatti geessu kee baanii akka dhaqan waan jedhaatu jira. Sanirraa wanti quba qabdan jira warra kana to'achuudhaaf sochii wooboon itti jiru jira. Mee kanarraa nu himiitii gara qabxii sattaanutti ammoo dabarra. Kunini qabatamaa daandileen baasisuu kan godinaa fi godina wal qunnamsiisuu kan aanaa fi aanaalee wal jiran wal qunnamsiisuu guutuuyyuun waraan bilisummaa Oromootiin uggurame jira. Daandiin baasisuuyyuu tokkoyyuu hin jiru. Uummata nagaa kan nagaan sochii isa gaggeessu irraa kan hafe qaamni mootummaa waraanni mootummaa tokkolleen akka hin sochoone socho'uu fi darbuu akka hin dandeenye waraanni bilisummaa Oromoo daandilee jiran guutuu uggure jira. Kanaafi kun soda guddoo fi ribaatu guddaa keessatti uumamee jira. Daandilee gurguddoo fakkeenyaa fi mooyyalirraa kallattii Bulee Horaa Armaanii kallattii gara naannoo kibbaa kanaan armaan gara Dillaa fi Hawaasaa geessu guutuu waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qabu hundattiyyuu kutee daandii kun cufaadha. Akkasumas kaambii guddicha reefu jenne kan godina Gujii magaalaa Nageellee Booranaatti argamu karaan guddicha achirraa ka'ee kallattii Finfinneetti qajeelchuu kunis iddoo hedduutti waraana bilisummaa Oromootiin addaan citee to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala jira. Akkasumas daandileen magaalaa Nageellee kanarraa kaasee kallattii armaan gara godina Liibaan yookaan gara Soomalee deemus waraana bilisummaa Oromootiin citee jira. Kanaafuu daandileen hedduun akkana kunini daandileen godinaaf godina wal qunnamsiisan kan aanaaf aanaa wal qunnamsiisan akkasumas gandaaf gandoota wal qunnamsiisan guutuutti to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala jira. Waan waraana bilisummaa Oromoo fakkeessanii hawaasa Oromoo bobbaasuuf saamsisuu kana kan raawwatu warruma qaama mootummaa Koloneel Abiy ta'uun beekamaadha. Kana keessattis ammoo jeneraalotumti Koloneel Abiy kanneen afaan Oromoo dubbatanii loltoota isaanii keessaa warra amanamoo ta'an rifeensa namtolchee yookaan wiiggii tolchanii fi uffannaa waan waraanni bilisummaa Oromoo uffatuuf kaawwatu fakkeessanii yeroo garaagaraatti lixatti bobbaasanii kaambii saamsisaa turaniiru giddugaleessatti akkasuma arras ammoo kan gocha akkasii kana raawwataa jiru isaanumaadha kan hawaasni jedhu kanas ammoo waboo waan humnaan yookaan lolaan dadhabanii fi karaa shiraaf gochaalee akkasii kana raawwatanii woboof hawaasa Oromoo olitti buusuu fi waan godhamuudha jedhama. Arra woboof hawaasni Oromoo isin keessa socho'aa jirtan isin barsiisaadha jirtan akkamittiin wal fudhattanii jirtu hawaasni maal isiniin jedhaa jira isinoo hawaasa maal barsiisaa jirtuun gaaffii keenya kaduraati itti aansuudhaan immoo dhimma
waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n warra TPLF waliin waraana irratti yookaan wal dhaga'uudhaan WBO'n warra TPLF fi farda ta'etu Oromiyaa dhuunfachiisuuf deemaa jira isa jedhan fi olola saniin deemaa jiru irratti immoo qabxii ittaanu keessatti kaafannaa jalqaba akkamii wal dhagaa jirtan hawaasa Oromoo bal'aa waliin maal barsiisaa jirtu hawaasni Oromoo akkamii sinirraa fudhataa jira waan barsiiftan. Tole bareedaa galatoomii kunini silaafuu carraaqaa jirti warri TP kunini carraaquma jirti akka silaafuu carraattuun ooma qaqqabattee jiran ka warri gochaa jiruu fi ka warri ololaa jiru akkasumas dubbachaa jiru carraaqina malee omaa warri haamilee tokkollee iyyuu hin qabu abdii kutannaa guddaa keessa jira abdii kutatee jira carraaqqii warra kanaanii immoo bifa garagaraatti waraan bilisummaa irratti ololani hawaasaa fi waraan kana wal dhabsiisuuf yookaan dudduwas galchuuf gochaalee warri irraa wanne waraan bilisummaa Oromoo fakkeessanitti gochaaleen badii garagara kasaan raawwachaa hin jirtu. Kanammoo iddoolee garagaraa duraan warri qabatee yookaan dhuunfatee hawaasa keenya burjaajessaa ture, hawaasa keenya dogongorsiisaa ture, hawaasa keenya irratti dhiibbaalee garagaraa tolchaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo itti dhiyeennaan qabatee waan jiruufi uummati keenya hawaasi keenya ka eeriyaa san jiru ka eeriyaa nu jiru yookaan eeriyaa duraan kaambiin diinaa tursun jiru guutumaa guutuutti akkuma atu jettee waraanni bilisummaa Oromoo walitti dhiyeenya jaba qabu hariiroo jaba qabu hariiroo cimaa qabu hawaasi keenyas bifa oowwaa ta'ee fi bifa ajaa'ibsiisaa fi nama onnachiisuun waraanni bilisummaa Oromoo simachuu danda'ee jira. Akkaataan waraanni bilisummaa Oromoo qabatu kanas hawaasa waliin jiru bifa ajaa'iba ta'een hawaasa isaa barsiifachaa hubachaa gochaalee badii akka armaan dura tuttunne kana yookaan dhiifiin itti jirtu kana gochaaleen akkana kun guutuun iyyuu gochaalee abdii kutannaa mootummaan kun abdii kutatee raawwachaa jiru waan taateef hawaasi keenya kan uummatee irraa qusachuu akka danda'u fi irraa hubachuu akka danda'u guutumaa guutuutti barsiisaa jirra hubachiisaas jirra. Kanaaf hawaasni keenyas bifa ajaa'iba ta'een haala jiruu fi shira dalagamaa turee fi dalagamaa jiru guutumaa guutuutti nu jala hubatee fudhatee shiraaleen garagaraa akkana kunini akka hin uumamne yookaan hawaasa keenya hin dogongorsiifne uummatis game sa'aatiin wanta godhu qabuu fi wanta gochuu danda'u guutuu akka godhu qabu dhaadannoolee garagara agarsiisaa jira. Kanaaf bifa ajaa'iba akkana kanaan barsiisaas jirra hubachiisaas jirra. Hayyee gara qabxii sattaanutti gaa yeroo ceenu ajajoonni olaanoon ABO WBOdhaa fi warri TDF wal dhaga'uudhaan karaa miidiyaadhaas ibsa baasaniiru waliigalteen yookaan walii dhageettiin sunis immoo waraanaan wal tumsuudhaa warri sun biyya isaanii Tigraay keessatti WBOn Oromoof Oromiyaa keessatti akka ta'e san ibsame waan ta'eef keessan deebinu ammoo olola dhiyeenya kana miidiyaadhaa qondaaltonni PPdhaa ololaa jirantu jira. WBOn yookaan takkaa'u ABO'n akkuma bira 1991 warra TPLF fe'atee dhufee Oromoof Oromiyaadha nyaachisee ofii bee arras sanatti jiru jedhaniitu olola garaagaraadha oofaadha jiranii haa ta'uti kana kan kuffisu akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo WBOn arra qabatee jirudha. Isin maaliif qabsa'aa jirtu? Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? WBOn maaliif qabsa'aa jira? Hawaasa isaas maal barsiisaa jira? Kanuma nuu ibsi. Tole kun dhugaadha. Sila akeekaa fi galmi qabsoo bilisummaa Oromoo waan arra aaraa bocamee miti waan duraanii jiraatiif kalaadha waan dhokataa iyyuu miti. Akeekaa fi galmi qabsoo bilisummaa Oromootii fi hanga walabummaa Oromiyaatti yookaan Oromiyaa of dandeettu Oromiyaa hirkattuun taatiin ijaaruudha mirga abbaa biyyummaa mirkaneessuudha. Hawaasi Oromoo waggaa dheeraa fi wanjoo mootummaa gabroonfataa jala kufee hireen isaa akka irra goree saamame uummati kuninni waan isaaf maluu fi waan isaaf ta'uu dhabee dheebuu bilisummaa bara hedduudhaaf dheebotee ture dheebuu kana baasuudha kanumatti aarsaa kanfalaa turreef ammas aarsaa garaagaraa kanfalaas jirra. Kanaafiyyuu ololaan hedduun warri silaafuu akkuma carraaqqii garaagaraa wantoota garagaraaf du'aan qotanii fi carraaqqii garagaraa keessa jiru afaan dhukaasu baguma afaan kunuyyuu qawween taatini sila osoo afaan kun qawwee taatee sila waan biraatti uumamaaf ture. Kanaaf akeekaa fi kaayoon qabsoo bilisummaa Oromoo Oromiyaa of dandeettu Oromiyaa hirkattuun taatin harka keeyyannaa yookaan giddu galfannaa qaama kamiyyuun alatti uummati Oromoo of danda'ee lafisaa uummata isaa bulchuu fi
biyyatti isa ijaarrachuu akka danda'u ofii akeekee qabsoo bilisummaa Oromoo. Kanuma kanaafuu oloolaan isaan kallattii garaagaraatiin waan waliigaltee TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo waliigalee jettee oloon garaagaraa afarsaa jirti. Kun ammayyuu oloolaan jiruu fi akkaataa isheen ololaa jirtu akka inni sobatee fi waan dhara ta'ee namni hedduun hubatee jira. Hawaasi kennallee kan hubachuu qaba. Waliigalteen kun namni ittiin jiru TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo qofa yoo ta'an riphatoonni sirnicha tortora kan jala bulaa jiran yookaan biyyatti kan jal guutuun kana mirgi isaanii sarbame, kana mirgi isaanii dhiitame, kan sabi isaanii cunqurfame guutuun bilisummaa dheebotan guutuu waltaanii impaayiricha bututtuu waggaa hedduudhaa fi afaan qawweetiin walitti qabee sabaaf sablammoota garaagaraa kan jalatti bulchaa ture afaan qawweetiin ofirraa kaasuu danda'an fi kan mirgi isaaniitiif falmachaa jiran guutuun waliigaltee dhukaasaatu taasifame yookaan danta garaagaraa keessa osoo waliin jedhin impaayirichi kana afaan qawweetiin ofirraa kaasuu akka dandeenyu waliigaltee dhukaasaatti godhame malee wanni achi keessaa dantaan addaa yookaan faayidaan addaa kan waliigalame yookaan walii mallatteeffamu tokkoyyuu hin jiraatu. Haal kana jira kanaafiyyuu oloola deemuu jiru qaamoti hedduun silaa yeroo ammayyaadhaa haali yeroo saayinsii fi teekinooloojii fi qaamoti hedduun inni hubatan jennee yaadna. Kanaafuu jiru haali jiru kan fakkaata akeekaa fi galmii qabsoo bilisummaa Oromoo siif galaadha waan dhokkataa hin taane. Hayyeegaa kunummaan akeekniif galmi qabsoo bilisummaa Oromoo sun beekamuuf hawaasni Oromooleen kana beekee ololli deemaa jiru dhugaa fi qajeela akka hin taane wooboon akkuma kaleessa arralleen biyya isaa Oromiyaa walaboomsuu uummata isaa Oromoo bilisoomsuu mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabuuf akka qabsaa jiru hifaadha. Hawaasni Oromoos kana haa beekuu olola gamaa gamaan deemaa jiruuf illee gurra akka hin laanne asumaan dhaamuu fi jaallan. Kanatti immoo aansuudhaan egaa erga labsii addaa labsitanii tarkaanfiitti seentan erga agayya bultii 8 as neetworkii fi intarneetni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa citeeraa. Kanas ammoo dhaamsi wooboodha hawaasa Oromoo bal'aa kan geenye akkasumas wooboon hawaasa keessaa odeeffannoo akka hin arganne tarkaanfilee boonsaa wooboodhaan kutaa Oromiyaa cufa kee fudhatamaa jiru hawaasni Oromoo akka hin arginee fi qabsoo sanatti illee bifa danda'amu yookaan karaa salaallatuun akka ittiin hirmaanne godhuudhaaf waan deemaa jirudha. Egaa hawaasni Oromoo agi tokko sagalee keenya kana hinuma dhagaa ka dhaga'uuf wooboon maal dhaammata har'a Oromootti Oromoon attamii qophaa'uudha qaba keessumaa addatti miseensonni qeerroof qarree bilisummaa Oromoodha yoo neetworkiin bilbilaaf intarneetaa kun guutuutti addaan cite attamii wooboon quba wal qabaachuudha qaba eessatti xumuramti qabsoon amma itti jiramtu kuni waan jedhaa irratti dhaamsa yookaan yaada yoo qabaatte immoo nuu qoodda. Tolee kun bareeda galatoomii qabsoon bilisummaa Oromoo yookaan tarkaanfileen amma yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo bifa ta'een kan dura caalaa labsatettiin jiru tarkaanfii xumura gabrummaa ka wanjoo gabrummaa uummata keenya irra ture irra buqqisee uummata isaa bilisa baasuudha. Kana waan taateef yeroo kun hunda oli yeroo uummanni Oromoo kamiyyuu yeroo sabni Oromoo kamiyyuu itti jabaatee waan danda'uun hawaasa isaa yookaan saba isaa yookaan qabsoo isaa kun qabsoon kan uummata Oromoo bal'aatu waan taateef bira dhaabatee nama waan danda'uun gumaachuu godhe xumura itti gochuu qabuudha. Kanaafiyyuu olola garaagaraa ka diinni oofaa jiru ka diinni uummata keenya burjaajessuu fi akkasumas hawaasaa fi qeerroo keenya daandii irra marsuu fi ololaa jiru namuu gurra akka itti laanne akkasumas waan danda'uun qabsichi kan xumura itti godhe yeroon kun yeroon galma keenya itti geennu yeroon gabrummaa kan itti xumurre bilisummaa keenya itti dhandhamannu fagoo waan hin taaneef tarkaanfii amma godhaa jirru kan kamiyyuu hawaasi Oromoo bal'aan akkasumas qeerroo fi qarreen jiran guutuun waan danda'aniin kallattii jiraniin qabsoo waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabataniittiin gumaacha hundayyuu godhuu qabanii yeroo neetworkii fi intarneetii garaagaraa citee odeessaaleen waraana bilisummaa Oromootiif akka hin kennamnee fi akkasumas yookaan hawaasa keenya waraana bilisummaa Oromoo akka waliin qunnamne jarri daangessuuf yaaliyyuu qeerroo fi qarreen jiran hawaasi Oromoo bal'aan bakka waraanni bilisummaa Oromoo itti dhiyaate kamiyyuu miila isaatiin deemee heeruu garaagaraa kennuuf qaba. Dammaqeessaan odeessaalee fi gochaalee fi raawwatu yookaan mootummaan garbooffataan kun raawwatu jalbee qulqulleessee heeruu waraana bilisummaa Oromootiif kennuu qaba. Kanaafiyyuu yeroon kun yeroo hunda ol itti jabaachuu qabnuu fi yeroo itti xumura irra geenyedha waan taateef hawaasi keenya bal'aan hundayyuu jabaachuu qaba. Kanaafuu kanum dhaabannaa geenye jirra irra qabne jirra dheebuu waggaa hedduudhaaf dheebunni turre dheebuu isaan ba'uu fi rarrar geenye jirra qabsoon bilisummaa Oromoo
karraan baata jirti karra kanaan ol naquu fi simanna karra hawaasi Oromoo bal'aan guutuun ba'u qaba yookaan qopheessuu qaba wanta dhufuuf maluu fi wanta dhufuuf ta'uu danda'u hundaafiyyuu qopheessa hawaasi Oromoo haala saniin qophaa'uu qaban jedha. Hayyee qabxii ka'uu malee tokko kan inni kaasintu jira. Innis maali iddoolee waraanni bilisummaa Oromoo boonu dhuunfatee keessa darbee qaxxaamuree gara biraatti tarkaanfatu keessatti yeroo tokko iddootti waajjiraaleen diigamanii dargaggoonni yookaan namoonni tokko qabeenya mana keessa jiru yeroo isaan fuudhan faatu mul'ata. Inni kun immoo ta'uu hin qabu. Qabeenyi kun qabeenya hawaasaati. Waajjirri sun waajjira hawaasaati. Boris Oboon yeroo mootummaa ta'utti waajjirri sun waajjira Obooti. Waajjira uummata Oromooti. Qabeenyi kan mootummaan kunuunfataan itti fayyadamaa ture saamamuu fi manca'uu hin qabu. Kan uummataati uummati tikfatuu qabaa jedhaniitu miseensonni waraana bilisummaa Oromoo karaa garaagaraatis dhaamaadha turanii ammallee dhaamaadha jiranii. Hawaasnis waan kana kaasaa ammoo Oboonis caasaa diriirsaa akka bulchiinsaatti lafa qabsiisaadha deemaa jira. Dhimma qabeenya ofii tikfatuu irratti caasaa diriirsuu irratti kun dirqama hawaasaatis waan ta'eef kanarratti xinnoo waan hojjettee asumaan yoo marii keenya obbaafne. Dhugaadhaan silaafuu hawaasa bal'aa keessa amittuun jiraachuu danda'a. Namoottan garaagaraa qaamaalee garaagaraa qaban jiraachuu danda'an yeroo waraanni bilisummaa Oromoo iddoolee garaagaraa dhuunfatee jiru kana keessa faayidaa xixiqqoof jedhee namni gochaalee fokkatoo garaagaraa gochaalee immallee fi ta'uu hin qabne raawwatan hedduun jiru kan meeshaa hawaasaa fuudhan mana yookaan suuqii fi daldala hawaasaa saamanii gochaalee hin taane fi safa hawaasan eegganne kana kan qaamonni raawwatan jiru. Kan keessalleetti waraanni bilisummaa Oromoo haala jiru qabatamaan hawaasi isaa rakkoolee akkana kan dhufu maluu fi akkaataa irraa hawaasi kun ittiin of eeggachuu danda'uu fi gochaalee akkasii sun qaama raawwatee dabarsee waraana bilisummaa Oromootiif heeru akka inni kennu qabu guyyaarra guyyaatti cimsee barsiisaa jira, diriirsee waan jira hubachiisaa jira. Qaamoleen ammoo nageenyummaa hawaasaa eeganii fi gochaalee nageenyummaa hawaasaa irratti hojjetan waraana bilisummaa Oromootiin ijaaramee caasaan diriirfamee bifanaan irratti hojjetamaa jira. Kanaafiyyuu heeruu hawaasii Oromoo kenneen qaruuxeen garaagaraa kenniteen qaamonni gochaalee badii akkasii osoo beekanis ta'e osoo hin beekin raawwatanitti hin jedhan waraana bilisummaa Oromootiin to'annaa jala galfamee barsiifamee hubachiifamee haala suniin deemamaa jira. Kanaafiyyuu haalli itti jirruu fi itti deemaa jirru hawaasa keenya waliin